Guyyoota muraasa darban keessatti bulchiinsi pireezidaantii Ameerikaa Joo Baayidanii fi Raashiyaan tarkaanfii hamaa waraana Yuukireen fi Raashiyaa irratti dhiibbaa olaanaa geessisuu danda'u fudhachaa jiraachuun isaanii Awurooppaatti muddama guddaa uumuun isaa dhagahame. Yuukireen misaa'ila fageenya dheeraaf urguufamu ATACMS jedhamu yeroo jalqabaaf daangaa Raashiyaa irratti dhukaasu hordofe Raashiyaan misaa'ila hamaa ta'e Yuukireen irratti roobsuuf qophaa'uun ishee Awurooppaa keessatti muddama guddaa uumuun dhagahame. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya, odeeffannoo kana bal'inaan kan isiniin geenyu ta'a. Haga dhumaatti saabskraayib laayik gochuun nu waliin turaan affeerraa keenya kabajaati. Doonaald Tiraamp Waayit Haawusitti deebuuf jiini lama qofti wayitaa hafetti. Moskoon lafa qabachuuf Baayidan ammoo daangaa yeroo dheeraaf hin darbinu jedhan darbaniiru. Raashiyaan naannoo bahaatti Yuukireen to'achuuf muddamaa waqta jirtutti Baayidan fanjiiwwan namoonni yeroo itti dhiyaatan dho'anii doolaara miliyoona 300tti tilmaamamu baasanii Yuukireeniif erguuf waadaa seenanii. Tarkaanfii kanaan hedduu kan dallante Raashiyaan imbaasii biyyoota lixaa fi dhaabbata gurguddoo Ameerikaa Yuukireen keessatti argaman haleeluuf taargeettii gochuun afaan misaa'ilota ishee itti naanneeffatte. Murtoo Raashiyaa kanaan kan rifatte Ameerikaan hojjettoonni imbaasichaa atattamaan akka gadhiisanii ba'an ajaja dabarsite. Misaa'ila hamaa USA'n Yuukireen hidhachiiste mormuun hiriira kan dhoosan uummanni Raashiyaa atattamaan magaalonni Ameerikaa taargeettii misaa'ila Raashiyaa ta'uu qabu jechuun pireezidaantii isaanii Vilaadimir Puutitti iyyanii. Baayidan tarkaanfii kana akka fudhatan kan kakaase Raashiyaan loltoota Kooriyaa kaabaa 10,000 lakkaa'aman dirree waraanatti bobbaasuu hordofeeti jedhame. Raashiyaan tarkaanfii Ameerikaan fudhatte kun dubbii ittuu hammeessuudha kan jettu pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin haala itti fayyadama meeshaa niikuleeraa Raashiyaa laaffisuun waldhabdee kana daran hammeesseera. Moskoon tarkaanfiin kun dirree waraanatti mo'amuu hambisa jettee amanti. Raashiyaan haleellaa xayyaaraa guddaa ji'oota 3 Yuukireen irratti bante cimsitee itti fufteetti. Haleellaan xayyaaraa Raashiyaan deebistee bante hammaachuu hordofe roobii darbe imbaasiiwwan biyyoota lixaa hedduun cufamaniiru. Bulchiinsi Baayidan Yuukireeniif meeshaalee waraanaa akka misaa'ilota, fanjii fi diroonii kennuu itti fufe. Murteen hoogganaan Ameerikaa Kiyev naannoo Raashiyaatti misaa'ila ATACMS dhukaasuu akka jalqabdu hayyamuuf murteesse Kiyev gargaaruu irratti kan xiyyeeffate jettee amanti. Erga Yuukireen misaa'ila USA ATACMS fayyadamte buufata waraanaa Raashiyaa barbadeessite booda Raashiyaan misaa'ila dhiyeenya kana hojjettee fi misaa'ila addunyaan kun oomishte kamuu kan ittiin hin dorgomne magaalaa guddoo Yuukireen Kiyev irratti dhangalaasuuf qophii xumuruu ibsite. Tiraamp haga ammaatti dhimma kanarratti homaa dubbachuu baatus gorsaa dhimma nageenyaa gochuun kan filatan Maayik Waaltz tarkaanfii dubbii hammeessuuf garamitti akka deemu eenyullee hin beekne jechuun dubbate. Ilmi Doonaald Tiraamp abbaan isaa gara Waayit Haawusitti osoo hin deebiin dura Baayidan waraana addunyaa sadaffaa kaasuuf yaalaa jira jechuun himate. Raashiyaan qajeelfama itti fayyadama meeshaa niikuleeraa haaromsuun biyyoota boombii niikuleeraa otoo hin hidhatin biyya boombii niikuleeraa hidhatteen deeggaramuun yoo Raashiyaa haleelte Moskoon akka rukuttu hayyamam. Akkasumas yoo haleellaan xayyaaraa guddaan irratti raawwate tarkaanfii kana Raashiyaan fudhachuu akka dandeessu hayyamam. Kaawunsilli dhimma idil addunyaa Raashiyaa keessa kan hojjetu Aleksaandar Yimaakoof akka jedhutti qabatamaatti boombii niikuleeraatti fayyadamuuf waan hojiitti hiikamu miti jechuun ibse. Kaawunsilli dhimma idil addunyaa Raashiyaa keessa hojjetu Aleksaandar Yimaakoof qabatamaatti boombii niikuleeraatti fayyadamuuf waan hojiitti hiikamu natti fakkaatu jechuun ibse. Taayitaanaa Istaanoovan immoo gamashiin Puutiin waraanni addunyaa sadaffaa akka jalqabu barbaada jechuun miti aangawoota biyyoota lixaa naasisuuf jecha tarkaanfii hamaa ta'e fudhachuu danda'a jechuun tilmaamti. Amajjii dhuftu maaltu akka uumamu hin beekamu
yookaan waraanni addunyaa sadaffaa dhoowuu danda'a yookaan ammoo waraanichi dhaabbachuu danda'a jechuun yaada ishee godhabde. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo biroo qabannee haga dhufnutti bakka jirtanitti hamtuun isin hin argin jennee asumaan nagaadhaan mannaa.